بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينكي ولتي دي بني فيديو قبابا دامسا بريد الرأرك النخيستي. إمام سيوطي رحمة الله عليه عالمي بكمان قرتي قدام كوني جيتش بريدة تكو جادوا جيتش قرتي أدوني في بشان دهبات بريسون دندهمي barreessuu kan haqa godhatu duba odoonii fi gartee namni jecha kana fahame gartee akkaataan rabbi wajjittiin jiraatu gabaabdutti karaa gabaabaan fahamuu danda'a duba. Imaam Suyuuxii rahmatullahi alayhi akkana jaadu baliyan kiyya khamsu khisaalin haalaa fi amala shan fil atfaali ijoolleen xixiqqoon qabdu law kaanat fil kibaari ma'a rabbihim odoonii fi namni gurguddaan gartee rabbi wajjin akkaataa itti jiraatan keessatti odoonii fi namni guddaan qabaachuu danda'e rabbi waliin lasaaruu awliyaa'a silaa awliyaa rabbi ta'an jedhuba. Haalaa fi amala gartee ijoolleen xixiqqoon daa'imni amma lafaa haatu qabdu odoonii fi nuti namni gurguddaan qabaachuu dandeenye rabbi keenya wajjin gartee awliyaa jaalallee rahmaan ta'anaa jedhuba. Namni jaalallee rabbii ta'e maaltu itti hafidu obboleeyyanki kan duraati ijoolleen haalaa fi amala gaarii ijoolleen qabdurraa khayoonii fi namni guddaan rabbii wajji qabaate awliyaa rabbi itti taha je'e laa yahtammuuna birrizqi ijoolleen xixiqqoon mee laali waan nyaatan waan dhugan soora isaanii itti yaaddawee hirriba dhabee yaanni gartee isaan hagooguun agartu du'a. Ilmi namaa hundinuu gartee yoonii fi rabbiin nara zaqaa beekee sababa isa biraa eeggamu qofa yoo bahatu taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa razaqatu ridoo obboleeyyankii. Garummoo gaafa gartee yaadaa fi muraanni kee wanni ati yaadaa raftu wanni ati yaadaa haatu wanni gartee fuula kee lameen jidduu deemu wanni ati khasaaraa isaa sodaattu wanni yoonii fi si duraa tuqame gartee ati dallantu gaafa qabeenya kee qofa duniyaa ta'e qofa ta'e immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaan rabbi akka nuuf himetti miskiinummaa ija lameen isaa jidduu kaa'u malee hin taane jaaduba. Nama yaadaa fi muraanni isaa wanni inni sa'a 24 yaaddahu gaafa duniyaa qofa ta'e miskiinummaa ija lameen jidduu kaayaa jee ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ijoolleen xixiqqoon laalame riskiidhaaf soora isaaniitiif yaaddawanii isaanii daangaa dabruun agartu duba. Odoo namni gurguddaanis rizqii isaanii osoma barbaaddatanii sababa osoonii fi numa dhiyeeffatanii odoo gartee akka malee isaan yaachisuu baate wanni akka malee isaan yaachisu akhiraa isaanii tahe silaa jaalallee rabbii tahan jaaduba. Kan lammaffaadhaa ijoolleen laa yashkuuna min khaaliqihim idhaa maridu ijoolleen xixiqqoon gizee dhukkubsatte laalime takkaahuu gizee waa taate isaanii ijoolleen xixiqqoon takkaa samitti ol gara gartee yaa rabbi maa akkana na goote jettee rabbii garteetti rabbitti ijjitee rabbitti zannii baddee isii rabbii waa jechuu takkaa dhageesse. Ilmi namaa immoo gaafa rakkate namni gurguddaan gaafa gartee hamtuun takka isa tuqe hagartee rabbiitu natti fidaa osuma beeku kanarraa haasullee rabbii dhajee odoo sabbaree akkuma ijoollee sanitti silaa awliyaa rabbii ta'an jedhama. Haalaa fi amala ijoolleen xixiqqoon qabdu kan sadaffaadhaa waya'kuluuna mujtami'iina walitti qabamanii nyaatan ijoollee xixiqqoon waan qabanirraa amma walii kannan ammuma gartee addaan kutatanii wajji nyaatan gaafa kunis arkate wajjiin nyaachuu filatan ijoolleen xixiqqoon. Nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam yadullaahi ma'al jamaa'a odoonii fi namni gurguddaanis wajji dalaguu danda'e waliin deemuu danda'e wal dura tokko wal dura buufatee jala hiriiruu odoo danda'anii silaa arraantanii isa jira duba obboleeyyan kiyya. Wajji tahuu dhabuu wal qabaachuu dhabuu keenyaatu akka waa hin qabnellee nu godhime. Mee ilaali jiroota keessatti namni keenya keessattuu hawaasni keenya yoonii fi walumatti qabame dalagaa dhiisee wal lola duba. Garuu ijoolleen xixiqqoon haalaa fi amala gaarii isiin qabdurraa wajjiin gartee nyaatti waa sheer walii gooti sheeringis keeringisan ijoolluma xixiqqootutti dalagee duba obboleeyyanki. Kana afuraffaadhaa وإذا خافوا جولين تتكو يروني في صدات يروني في واتات تكاهو صدات جولين تتكو جرت عيونهم بالدموع
ijoolleen gartee ijji isaan lameen ni boochi gaafa sodaatte ijoollee ilaalimee ni booyan duba waan sodaataniif booyan silaa gaafa gartee sodaatte booche gama rabbii keetii subhaanahu wa ta'ala booyuun gama rabbii silaa haalaa fi amala keesii tahe rakkoo sii qunnamteef gartee nama fuulduraa dhaabbattee imimmaan si qabee imimmaan si hudhaa akka booyaa ilma namatti himattu san odoo rabbii akkuma namatti himte san gartee nama salafarraa ja'an bar isaa sik jeetti booyetti himate beeyta aboo jeen akka amma boochee natti himatte kanatti waan qaburraa illee siin gargaara immoo rabbii keetillee akkanuma booyitti himadhu jeentu silaa akka nama gartee itti boonyutti ilma namaatti silaa gama rabbii keenyaa booyuun haalaa fi amala keenya tahe turte silaa jaalallee rahmaan taana ture dubbaleyanki kan shanaffaa fi kan dhumaa haalaa fi amalli gaariin ijoolleen xixiqqoon qabdurraa وإذا تخاصموا تصارعوا إلى الصلح جزء واللولن جزء واللبن جولين قرتي أما مولتي أرارمن أصوني في من قد ما نمني تقوسانين تاين أما في تتني أما وجه أرارمن قافنا تجولي قا نمني تورد ريرا أخنا قدتني بيخا أسامة ولنجد تجولين قومتك أخنا والتويتي قرتي إيفا موليقون يجو قرتي إرى ولي دبر يجو waan dabre hundaafuu gartee awwaallee jira gannee jira faayila duraanii gubnee gartee hijaan hin jirtu aarrinis hin jiru ammuma waan qaba waliin naqanii tapha seenan du'a silaa namni gurguddaanis gartee gizee wal lole dafii araarame keessattuu zamana kana keessatti nama hojii waliin lolee yoo nama hojii wal lolte namnummaa'uun nama gartee amrii teetii fi ta'u obboleessa keetii sanii yaaddaweetu gartee walii bilbilee dhufee irraa mari'atee wal si araarsu ni xiqqaati zamana kana namni guddaan gaafa wal lole nafsiyyaan waan jirtuuf anaatu isaa gadi anaatu isaa oli osoo jedhu adda murama duba tanaaf imaamu suyuuxii rahmatullaahi alayhi jecha bareedaa kana jaa duba silaanii fi ijoolleen xixiqqoon haalaa fi amala shanan qabdu kana namni gurguddaan rabbii isaanii wajjin qabaachuu danda'e lasaaruu awliyaa'a jaalallee rahmaan silaa tahan jee warra gartee jaalallee rabbii ta'u rabbiin haa godhu sheer walii godhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh